Torbeewwan dabran keessa biyya Ameerikaa isteeta hedduu keessatti adeemsifamaa kan ture hiriirri dhalattoota Amaaraa yeroo ammaa kana gama biyyaatti babal'atee jira. Qabiyyeen hiriira kanaa maali? Maaltu hiriira biyya alaatti isaan taasisaniin wal isaan fakkeessa? Akkasuma garaagarummaan hoo jira? Mootummaa biyya bulchaa jiruu fi badhaadhinni Oromiyaa isa kanarratti maal jechaa jiru? Akkam jirtu daawwattoota Oromia11 kun HaraGalfiidha. Torbee lama dura hiriira isaan biyya Ameerikaa kutaa garagaraa keessatti taasisaa turan isin biraan geenyee turre. Hirmaataa isaanii tokkos yaamnee gaafii gaafachuun jenosaayidii irratti raawwannee turre. Stop genocide. Akkuma kanaan dura jechaa turre ilmaan ristii abboota isaanii deebisanii dhuunfachuuf yeroo ammaa kana hiriira walirraa hin cinne biyya keessatti adeemsaa jiru. Hiriirri xiqqaa, guddaa, jaarsa, jaartii fi abbootii amantiin kan dabaalamedha. Yeroo mootummaa naannoo hunda dhiiga dhugee ilmaan ristii kiiloo 4 to'atte kanatti maaltu isaan hanqannaan hiriiratti deebi'an? Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun hunda keessaa isaaniif iddoo laate. Mootota isaaniif siidaa ijaare. Oromoo fi saboota biroo ofirraa dhiibe. Naannoowwan kurnan jiran keessaa isaan qofaaf rooba roobe. Kan biroofis roobsee jira. Rasaa ta'e malee. Garuu kan isaaniif roobe akkasitti galateeffataa turan. Itti baay'inaanis nurraa dhaabi jedhanii turan. Dubbiin akkuma Jawaar jedhe nama Oromoo ganee salphate malee kan Oromoo ganee dabarteef hin argine. Hiriirri sun hamma tokko balaaleffannaa soddaa isaanii ta'us harki caalu garuu jibbaansa Oromummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Baanaariin isaan qabatanii bahan hedduun kan Abiyyi arrabsuudha. Isaan keessaa Abiyyi akka gadaa fi sigoona kan jedhu hedduu faca'ee ture. Mootii haaraa malee jijjiiramne haaraa hin agarre. Abiyyi abbaa shaneeti, Abiyyi Hitlerii Itoophiyaati. Akkasumas Abiyyi hattuudha jechaa turan. Maal uummanni aadaa safuu hin qabne akkamitti soddaa isaaniitiin hattuu jedhu. Kanaaf Oromoon yoo mammaaku waaqni sodaa uume jedhu. Garuu kun isaan bira hin jiru. Mallattoowwan garagaraa paartii Abiyyi agarsiisanii fi biilboordii Abiyyi cicciraa turan. Guyyama san as Ameerikaa kutaa Minnesotaa keessatti kan saba isaaf qabsaa'ee dararaa hedduu argaa jiruuf suuraan isaa biilboordii irratti maxxanfame. Warri kana dalagdan hedduu galatooma. Hiriirri finxaaliyyii naannoo Amaaraa gaggeessan kun yeroo baay'ee jibbaansa Oromoo fi Oromummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Isa kanaafis itti gaafatamaan Dr. Abiyyi osoo inni naannoo Amaaraa deemee Oromummaan yookiin sabboonummaan uummata Oromoo salphise saba guddaa xiqqeesse jechuu baate har'a jarri Oromummaa yoodam Itoophiyaa lazalaadam tinuur baanaarii jedhu qabatanii hiriira hin baan ture. Uummata wayyaaneen ukkaamsitee adabatanii akka bulan taasifte Abiyyi har'a boollaa baasee akka uummata Oromoo xiqqeessaniif isaan affeere. Jalqaba irratti kan arrabsamaa jiru isuma mataa isaati. Gaaf Dr. Abiyyi Alii gama aangootti dhufe hedduutu deeggare. Saboonni hedduun gammachuu isaanii ibsataa turan. Waggoota 27 dabran wayyaaneen uummata dukkana keessaa isaan tursiifte san keessaa isaan baasa jedhanii itti abdatan. Haa ta'u malee kan naannoo Amaaraatti ta'aa ture adda ture. Yoo sabni biroo deeggarsa agarsiisan isaan immoo waaqeffataa turan. Muusee waaqa irraa nuuf ergame jechaa turan. Sirboota hedduuf baasanii fi turan. Arabiya biyyi ከእግዚአብሔር የተላከ የጌታ ነብይ አራብያ ብይ ከእግዚአብሔር የተላከ የጌታ ነብይን ኢሳን ጀቻ ቱረን አመሞቶ ሸኔ ta'ee argame. Kan hedduu namatti tolu garuu isa kana. Samuun Abiyyi iddoo bashannanaa ijaaruu malee biyya ijaaruu hin danda'u jedhan. Tanammoo dhugaa dubbatan. Hanga jechi isaan hanqatu hunda dabranii isa faarsaa turan. Karatti bahanii immoo booyaa fi turan. Aizosh mama suuraa isaa uffatanii waggaa 27 booda amma jiraachuu eegalle jechaa turan. Godinoota isaanii maqaa yaamanii dhaadataa turan. Garuu walloo maaltu kan isaanii godhe? Hunda keessaa kan nama raajuu abbootiin amantaa isaanis gocha kana kallattiin irratti hirmaatanii yoo mootota isaanii faarsan hedduu nama ajaa'iba.
Isaan keessaa nu ijoollee Balaay Zallaqaati, nu ijoollee Minilikiiti, akkasuma nu ijoollee Asaaminoo Tsiggeeti jechaa turan. እናንተ የአፄ ቴዎድሮስ ልጆች ናችሁ። እናንተ የዘርዓ ያዕቆብ ልጆች ናችሁ። እናንተ የምኒልክ ልጆች ናችሁ። እናንተ የበላይ ዘለቀ ልጆች ናችሁ። እናንተ የንጉሥ ሚካኤል ልጆች ናችሁ። እናንተ የኃይለ ማርያም ልጆች ናችሁ። እናንተ የራሳቸው አረጋዊ ልጆች ናችሁ። እናንተ የአሳምነው ጽጌ ልጆች ናችሁ። Ilmaan Minilik akka taatan nutis gaaf tokko shakkinee hin beeknu. Seenaa isaa deebisuuf akka karaatti baatanis hunduu bareechee beeka. Jibbisi isaan Oromoo irraa qaban kan daangaa darbe ilmaan ristee wantoota Oromummaa agarsiisan naannoo isaaniitti barbadeessaa turan. Baankiiwwan maqaa Oromoo ofirraa qaban hunda barbadeessan. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi baankii intarnaashinaallii Oromiyaa kaasuun ni danda'ama. Uummata Oromoo walloo maqaa Oromummaa isaaniif qofa irratti duulanii ajjeesanii buqqaasanii amma immoo ofii booyuu filatan. Biyya alaa kanafaatti sanduuqa reeffaa kan sobaa baatanii alatti bahanii booyaa oolu. Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Garuu gaafiin ilmaa ristee maali? Maal gochuu barbaadu? Lafa deeffachuu qofa moo osoo namni tokko isaan hin tuqin ofumaan bootti? Akkuma ijoollee daa'immanii karameellaa argachuuf jecha hin dubbatan cal jedhanii boo'u. Dhuguma akka isaan jedhan duguuggaan sanyii isaan irratti raawwatamaa jira. Gaafa Oromiyaa keessatti sababbii aggaammi Jawaar irratti raawwatamee mormuun hiriira bahamee uummanni dhumate nutu dhumate jedhanii booyaa turan. Dookumentarii hedduu dalaganii goofandii banuun maallaqa ittiin shaqalaa turan. Garuu kan miidhame Oromoo ture. Waa'ee du'a caaluun wal qabatee kan hedduu miidhame, kan du'e Jawaar fa'aa dabalatee kan hidhame Oromoodha. Kan miidhame garuu nu jedhanii booyaa turan. Waa'ee lola Tigraay keessa jiruun wal qabatee kan miidhame nu jedhanii hiriira bahan. Garuu gudeedamee ajjeefamee beelaan dhumataa kan jiru uummata Tigraay. Gaaf deengaddaa uummata walloo irratti lolli banamee Oromoon hedduun miidhamee, hedduun ajjeefamee kan duguuggaa sanyii nurratti raawwatame jedhee kan iyyuu jara. Kan miidhame garuu Oromoodha. Hiriirratti gaafiin isaan gaafatan ifa miti. Wal gahanii Amaaraa manfasnoo jedhu. Amaarri hafuura jedhu. Nu immoo namatu hiriira bahee nutti fakkaatee ture. Edaa hafuuratu wal gahee iyyaa oole. Osoo akka jedhan hafuuras ta'anii uummanni kun hafuura qulqulluu miti. Hafuura yeroo garaan nama bokokee namarraa bahuuti. Ilmaan ristee yeroo jennu ragaa guddaa wajjin kan amma irra jiran kana humnaan fudhatan dabalatee Oromiyaa guutuu dhaaluuf Wallaggaa faatis keenya jechaa jiru. ስለዚህ አሁን መማር አለባቸው ከታሪክ መማር አለባቸው ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም አማራ ዞሮ አማራ መሬቱን አያጣም እንደውም መጨረሻ ላይ መሬቱን ያለውን መሬት ሳይሆን ብቻ የቀድሞ መሬቱን ወለጋ አማራ ነበር ወለጋና የተለያዩ አሁን ኦሮሞ መጥቶ የሰፈረባቸውን የቀድሞ የአማራ መሬቶች በሙላ እንደገና ለማስመለስ የሚችልበት ኃይል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ እሚየን በልስኪ ኡመታ ጃይባት lafa qofa osoo hin taane namas fudhachuu jaallatu. Balaay Zallaqaa qilxuu Oromoo miti jedhu. Baalchaa abbaan absoo Oromoo osoo hin taane Guraageedha jedhu. Amma immoo haati Iyesuus Amaara naannoo Shawaati jechaa jiru. እመቤታችን ድንግል ማርያም ኢትዮጵያዊ ነች ይላል። እንዴት ብዬ ሳነብ የተወለደችው ሸዋ ክፍለ ሀገር ደብረ ሊባኖስ አውራጃ በ7 ዓመቷ ልታድግ ሊሳልሙ ወላጆቿ ኢየሩሳሌም ሄደው እዛው ቀሩ። Borummoo dachii fi samiillee kan uume Amaara jechuun isaanii hin hafu. Ilmaan ristee yeroo wayyaanee san sodaattee hiriira bahuu dadhabdus erga soddaan isaanii aangoo qabatee as yeroo muraasaaf bahanii turan. Garuu yeroo hundaa inni kun hiriira dhumaati jedhu. Waggaa 2 duras bifa barreeffamaan akkas jedhan. Bara dabres yihee የመጨረሻ ሰልፋችን ነው jechaa turan. Dheengadda akkuma barame irra deebi'anii akka ummanni muslimaa fi kiristaanaa isaan amanutti Iyesuusin ማርያምን ወላሂ ከዚህ በኋላ ሰልፍ አንወጣም ጀቻ ቱረን አላችን ነው ወላሂ
ኢየሱስን ማርያምን ከዚህ በኋላ ሰልፍ አንወጣም። ጅነን አማራዎች ነን። ወላሂ ኢየሱስን ማርያምን ከዚህ በኋላ ኦሮሚያ irratti abbaan biyyaa oromoodha. hanga maqaa emiyyee minilikiin kakatanitti namni isaan amanu hin jiru. isuma kana keessatti kana booda gara kaabaa osoo hin taane gama kibbaa gama masaraa mootummaa akka qajeelanis dubbatanii turan. ወደ ሰሜን ሳይሆን ወደ ሰሜን ሳይሆን ወደ ደቡብ ወደ ቤተ መንግስት እናዞራለን። itti qajeelaa ka soddaa cimaachii qabdu garuu puushaappii daladanii deebitu. walumaa galatti hiriirri jarri torbee dabre taasifte kan qindaa'e kan sirriitti gurmaa'e kan mootummaa naannoo harkeessaa qabu kan poolisii fi liyyuu hayliin isaanii gargaare ture. dhiitee kufaa oromiyaa yookiin milishaa fi humni addaa oromiyaa shimeen leenjise sunis osoo isa kanarraa waa baratanii gaariidha. hawaasa isaan keessaa bahanitti dhukaasu osoo hin taane osoo gargaaranii gaariidha. pirezidaantii naannoo amaaraa obbo Shaagiree kan jedhamus hiriirri kan nagaa ummata hawaasaa karaa madaaluun danda'uun kan raawwatameedha jedhee ture. በጨዋነት በትክክለኛ የአማራን ህዝብ በሚመጥን መንገድ የተካሄዱ ሰልፎች ናቸው። ወጣቶች ኃላፊነታቸውን የተወጡበት ሰልፍ ነው። ከተማ ውስጥ ለጌጥ የተተከሉ ሳሮች እንኳን ተከብረው ሳይረገጡ የተካሄደ ሰልፍ ነው። ሪሊ በዚህ ሰልፍ ላይ ያስተባበሩ ሰልፉ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ያደረጉ የከተማ ወጣቶች ሊመሰገኑ ይገባል። ፒፒን ኦሮሚያ ኦሶ ከነ አገርቱ ፈአ ሂሪሪ ኡመተ አማራ በከ ሂምቡ ጀት ፕሬዝዳንቲ አንቱማ ኡመታ ቀቡ አከስ ከን አብይ አረብሰን ኦሶ አካዋን hin ergine qabeenya oromoo barbadaa'e hunda irraanfatee bira kute osoo keenya taate humni badii akkas ta'e shorkeessitoonni ilaalcha dhokataa qaban akkas jedhanii qabeenyi mootummaa birrii hammasti shallagamu dhumee fi kan kana fakkaatan jedhanii dhukkee kaasu. Gama mootummaa oromiyaatiin deebiin kenname maali? Pipiin isa kana irratti ol baaftee dubbachuuf gooftolii isaanii sodaatanis OBN hamma tokko wittifataa ture. Innis karaa gubbaa deemee ummataan gocha kana balaaleffadhaa isa jedhudha. Kan namatti tolu immoo abbootii gadaa bira bilbilanii gocha kun ummata amaaraa bakka hin bu'u jedhanii afaan kaayuu isaaniiti. Hiriirri argamoota amaaraa bakka hin buune eenyuun bakka bu'aree? Juntaa moo shaneedha? Akkuma amala keessanii jaratu harka keessaa qaba jechuun keessan hin hafu. Kan biyya alaatti isaan taasisan amaaraa bakka hin bu'u jettu. Kan naannoo amaaraatti xiqqaa guddaan mootummaa naannoo sanii fi abbootiin amantii irratti hirmaatan hawaasa naannoo sanii bakka hin bu'u jettu. Garuu namni shanii footoo abiyyi qabatee naannoo sanitti hiriira yoo bahu ummanni amaaraa naannoo amaaraa keessatti jijjiirama kana deeggaree juntaa fi shanee balaaleffatee abbaa noobilii addunyaa abbaa nagayaa abbichuu deeggaree hiriira bahe jettanii gabaaftu. WayTV dhagaa bu'uuraa fi kitaaba jedhamu. Maal pirezidaantiin naannoo amaaraa hiriirichi kan ummata amaaraa bakka bu'uuf gaggeeffame hin jenne? Isintu isa caala amaaraa? Abbootii gadaatu amaara caalaa naannoo amaaraa beekam? Teessantun kolfa osoo hin taane tan seeqatan. Hiriirri hangas gahu naannoo san magaalaa hedduu keessatti gaggeeffamee qabeenya maqaa Oromoo ofirraa qabu barbadeessee suuraa Abiy cicciree nyaatee namni tokko osoo hin gufatin lubbuun tokko osoo hin bahin aarri imimmaan dhangalaasisu osoo itti hin facaafamin namni tokko osoo hin hidhamin nagaan yoo manatti deebi'ee galu Oromoon salphina hammam keessa akka jiru agarsiisa. Osoo hiriirri wal fakkaataan saba amaaraa arrabsu abiyyiin mataa gadi garagalchu qabeenya saba amaaraa mancaasu tokko Oromiyaa keessatti gaggeeffame silaa yoona haadha Oromoo meeqatu ilmoo isii rasa sarkatti dhaba. Qeerroo meeqatu mana hidhaatti guurama. Meeqa isaaniitu qaama hir'uu ta'ee hafa. Meeqaatu baqatee osoo lubbuu isaa baraaruuf deemu galaanaan nyaatama. Meeqaatu gammoojjii keessatti dhuma. Ummanni Oromoo isa kana sirriitti galmeessee kaayuu qaba. Guyyaan ilmaan Risteef bari'ee seenaa abbootii isaanii deebisuuf eebjotan kun Oromoo biras ni gaha. Taayyeen isa kana irratti jaratti hamma tokko rukutuuf yaalee jira. Haayiluu addunyaa kan jedhamu sunis akkasuma. Hundi isaaniitu gooftaa isaanii Abiyyi waan jalaa tuqameef yookiin bilxiginnaan hattuudha waan jedhameef malee Oromoof dhimmamanii miti.
osoo Oromoof dhimmamanii Oromoo Oromiyaa keessaa fi alatti midhamaa jiruuf cinqamu. Shimeen immoo boqqolloo qamadii keessatti bahe fakkaatee achi siiqee dubbii fageenya irraa xiinxalaa jira. Kanatti aansuun immoo waa'ee hiriira naannoo Amaaraatti gaggeeffame irratti haasaa pirezidaantii naannoo isaanii taasise isiniif dhiyeessina. Akka hordoftan isin affeerraa turtii gaarii isinin jenna. እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት በክልላችን ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ሰልፉ ባለቤት ባይኖረውም ሚስት ልጆችና እምዬን አሉት። ዜጎች ሰላማዊ ሰልፍ የማውጣት ህገ መንግስቱ የሚጠብቅላቸው መብት ነው። በዚህ ሰልፍ ላይ ብዙ አግባቢና አለግባብ የሆኑ ኢንሲደንቶች ታይተዋል። ለምሳሌ በዋና ከተማችን ባህር ዳር ውስጥ የተካሄደውን ሰልፍ ስናይ የዝርፋ ሙከራ ተደርጓል። ጸጥታ ኃይሎቻችን ላይ ተኩስ ተተኩሷል። እንዲሁም መንገዶች ቀይሮች እንደሚዘጉ መንገዶች ተዘግቷል። ይሄንን በህዝብ ትብብርና በጸጥታ ኃይላችን በህዝብ ትብብርና በጸጥታ ኃይላችን ሊካሽፍ ችሏል። አልፎ አልፎ በእኛ ክልል የሚታየው መንገዶች መዘጋት ሳይሆን ለምሳሌ በክልላችን ውስጥ የሚታዩ ችግሮች ወደ ሌላ ክልሎች የሚሄዱ ስንዴ፣ በግ፣ ዘይትና ጠላ ከመኪና ላይ ወጣቶች በዝርፋ መልክ ሲያወርዱ ነው የሚታየው። ይሄንን የክልሉ መንግስት ከህዝቡ ጋርና ከፖሊስ ጋር በመሆን የሚፈታ ይሆናል። ቢሆንም ይሄ ሰልፍ ህዝቦችን የሚወክል ሰልፍ ነው። በኦሮሚያ፣ በቤሻንጉል ጉሙዝ፣ በትግራይ እና የመሳሰሉ የአማራ ህዝብ ዘር ማጥፋት ይቁም፣ የአማራ ህዝብ መፈናቀል ይቁም ብሎ ነው እየተካሄደ ያሉት። ይሄ እውነት ስለሆነ ሰልፉ ትክክል ነው ይላል የአማራ ክልል መንግስት እና ሰልፉን ሲያረግ በሰላም መልክ ነበር። ለምሳሌ ሌላ ክልሎች ሰልፍ ሲያረጉ ጸጥታ ኃይል አስከባሪያቸው ቶክስ ሰልፈኞቹ ላይ ተኩሶ ሰልፈኞቹን ጎርቶ ገሎ ወይንም እስከ ማሰር ያደርሳሉ። ግን በክልላችን የታየው ጸጥታ ኃይሉ ከህዝቡ ጋር መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሰልፉ በሰላም ስለተጠናቀቀ ማለት ነው። እንዲሁም ሰልፈኞቹም ቀደም እንዳልኩት አዲስ ነገር ንክች አላረጉም። በሌላ ክልሎች ውስጥ ሰልፍ ሲወጡ ወይንም ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ ህንፃዎች ሲፈርሱ ሁላችንም የምናውቀው እውነት ነው። ግን በክልላችን አንድ የሌላ ብሔረሰቦች ንብረት አልተነኩም። እንኳን ንብረት አንዲት ያረቄ ብርጭቆ አልተሰበረም። የጠላ ባንዲራ ውጪ የሚቆመው ዱላ ላይ የሚተከለው ጣሳ ማለት ነው። ማንም ሰው የጠላን ሰንደቅ ዓላማ አላወረደም። ሌላው ለጌጥ የተተከሉ ሳር አልተነቀለም ወይንም አልተረገጠም በክልላችን ውስጥ ማለት ነው። አማራ ህዝብ እኮ በጣም ጨዋ ህዝብ ነው። ጨዋ ከሆኑ የተነሳ የኦሮሞ ህዝብ ደሜ ነው ብሎ እንደሚታወቀው ብዙ የኦሮሞ ቢዝነሶች አማራ ክልል ውስጥ አሉ። ለምሳሌ የኦሮሚያ ብሔራዊ ባንክን ስንወስድ ወይንም የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክን በብዙ ከተሞቻችን አሉ እና አንዲት ሰው አልነካውም። ቢፈልጉ ሊዘርፉት ወይንም ሊሰባብሩት ይችላሉ። ግን አንድም አልተነካም። የሚያሳየው የአማራን ህዝብ ጨዋነት ነው። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስቴራችንን ያዘነቡልንን በክልላችን ያዘነቡልንን ዝናብ ለኔ ብቻ አይሁን ብሎ ለሌሎች ክልሎችም በፖስታ እስከ መላክ ድረስ ደርሷል። እየላከም ይገኛል። ሞርም ካስፈለገ የሚልክ ይሆናል። ሌላው በአማራ ክልል ልዩ የኦሮሚያ ዞን የሚታየው ግጭቶች ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው
የአማራ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ለብዙ ዓመታት ተቻችሎ ተዋልዶ ተከባብሮ ተፋቅሮ እና ተጨባብጦ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። ይህንን ህዝብ ለማጋጨት በሀገራችን ጸረ ሰላም የሆኑት ላለፉት 27 ዓመታት ህዝባችንን እያጋጩ ስልጣን ላይ የቆዩት ወያኔ ወይንም ያሁኑ ጁንታ ያረገው ነው። ሌላው ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን ጸረ ሰላም የሆነው ኦነግ ሸኔ ነው። ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቅልን ይገባል። እነዚህን ጸረ ሰላም የሆኑ ቡድኖች ለመታገል ህዝቡ ከመንግስትና ጸጥታ ኃይላችን ጋር ሆኖ እንዲጋፈጠው በአማራ ክልል መንግስት ስም ጥሪ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። Egaan daawwattoota Oromia11 daawwachaa kan turtan HaraGalfii ture. Sagantaa keenya irratti yaada qabaattan karaa toora Facebookii, Instagramii, Twitterii fi YouTubii akkasumas karaa iimeelii keenya info@oromia11.org nu biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hamma torbanitti nama torbaanii nu taasisu jecha nagaatti.